dubbachuufis wanti nama dhibu baay'eetu jira. Dhiisuufillee wanti nama dhibu baay'eetu jira. Oromoon amma xiqqaasaa kabajee maaltu jedha as keessatti gaaddisa walii taana gaafsa waa hundaa baana safuu fi kabaja beeki duudhaa fi aadaa eegi oromummaa kee beeki yoo taate goota ta'ii biyya keetiif dhaabbadhu yoo kan itti dhiisii afaan kee qadaaddadhu. Goonni biyyaa of kenna dabarsee lubbuu aarsaa seenaaf dhaloota isaatu baraan dabaree faarsa. Isa garaan jirra ramni dubbatu dhugaan miliksin sobni isin bulfatu. Dhugaa Oromoon dhabesaniif Oromoon tokko ta'e wal jaalate yoo wajjin hin deemin ammallee furmaan hin jiru. Dhaggeeffadhu dubbachuun baay'isin haqniif dhugaan karaa maqnaan ilaalteen callisin. Dhugaa faqa Oromoo badee ilaaltee callisuudhaan furmaan hin dhufu hin jiru. Oromoon xiqqaasaa guddaasaa kabajee wal jaalatee rakkoo Oromoon qabu waan Oromoon dhabe gaddaaf gadadoo Oromoo hiikuu wajjin hojjete furmaan ni argama. Gaaddisa walii taana gaafsa waa hundaa baana safuu fi kabaja beeki duudhaa fi aadaa eegi oromummaa kee beeki. Oromoon hin beeku saamuuf saamsisu seenaaf hojjechuudha kan maqaa si waamsisu. Jireenya har'aaf qomoo kee saamin saamtee too saamsiftee an Oromoodha jettee fuwwaamin. Oliif gadi fiigdee lakkooftus jiru hadhaa yartuuf kosii manaa abbaatu ofirraa xaa gufuu Oromoo jechuudha. Kan hadhaa Oromoo itti facaasu qofa. Bakka hundaa walta'ee Oromoon of ta'ee osoo Oromoof yaade wanti hundi furmaata nuuf argate jedhee kan abjoodedha. Kan yaadee barreessedha jechuudha. Ibsi dhungoo dhiisi dhungoo afaanii jaalala ilkaanii. Jaalala ilkaaniitu baate malee namni keenya guddaa xiqqaan osoo wal kabajee jaalala dhugaa walii qabaatee isa Oromummaa durii isa warra keenya durii isa duudhaaf safuu Oromoo durii sana osoo walii qabaanne waan baay'eetu furmaamuu danda'a. Qotiyyoo faallaa qottu wal miiti waliin galtu osoo dhugaan jirtu dharan dubbatin arrabuma keetiin ibiddan bitatin. Kan ibidda walitti fides kana jechuudha. Dhugaan gadi bahii haqa biyyaaf dhaabbadhu gumaata jibbaa dhiisii jaalala kudhaammadhu. Osoo jaalala walii qabaannee jaalala waliif kudhaammannee gadda Oromoof boo'icha Oromoof waliin boonyee qaawwa jiru cufnee tokko taanee waliin deemnee waan Oromoon dhabesaniif wal taanee deemnee furmaatni biyyaaf dhufa jedhee abjuudha. Nama ogummaa qabeenya achis gaazexeessitoota taate ogummaa keetiin anis akka nama aartiin doktorummaa isaatiin namni akkaataa ogummaa isaatiin biyya isaatiif gaachana ta'ee maanaa sabaa odoo baate wanti kun hundi Oromoon waan baay'eedhaan hin rakkatu jedheen kan yaadudha. Kitaaba kana keessa jira jechuudha. Nutu waliif beeka. Qeeqaaf yaada walirraa fudhannee nutu waliif beeka. Rakkoo Oromoof waliif beekne waliin beekne furmaata fiduutu furmaataa jechuun barbaade kanuma. Kitaabni furmaata jedhu kun xiqqaan guddaa dhaga'ee guddaan immoo xiqqaa kabajee rakkoo qabnuuf wajjiniin yoo dhaabanne tokkummaadhaan yoo dhaabanne iddoo hir'uu keenyaa yoo walii guunne haqaan uummata keenyaaf yoo dhaabbanne haqa uummata keenyaatiif yoo boonye uummata keenyaaf furmaanni ni ta'a kan jedhu kana keessaa fudhannee darbuu dandeenya jechuudha. Namni keenya yoo wal kabajee waliif dhukkubsatee rakkoo Oromoo beekee madaa Oromoo beekee boo'icha Oromoo beekee xiqqaasaa guddaasaa kabajee xiqqaasaa tif bakka kenne guddachuun danda'ama furmaata waliif ta'uu danda'ama yaadni jiru kanuma. Baay'ee isaa hin fidnu daawwattoonni keenyas kitaaba kana bitatanii dubbisuutii ni danda'u.